ummanni abaa hojjedha yeroo fudhatu kana ummata kana Abiy ifaan ifatti ammoo information inni kalee kennu sun information sirriidha. Jara tana yoo ka amman dhaba mangoone taate jarri biyya arraabachaa waloraa baaqachaa humna godhachaa dhufaa jirti. Borammoo eega jarri tun humna godhattee booda biyya san tasgabbeessuu hin dandeettu jechuu jeeqamiinsa uumanii jechuu. Daawud Ibsaa bar jarri tun teenyaa miti jedhan waraana biyya keessaa ni qabdanii jedhamee gaafannan ni qabnaa jedhe bakka kanaa qabnaa garuu hin dubbanne. Isaan ammoo carraa kana argatanii jiranii jechuudha. Kanaaf Dr. Abiy Ahmed wanni inni dubbateef kana maaliif? Tokkoffaa warroota kana dadhabsiisuudhaaf akka isaa tolu ummanni naannoo san jiruufis ummanni Oromoo hundi akka waan kana gartee amanee fudhatu. Waraanni kun waraanna gartee jijjiirama hin barbaanne nagaaf tasgabbii uummata Oromoo hin barbaanne uummata Oromoo keessa seenee jiraatu kana bakkatti dhufetti deebisuudha jechuudha. Kolkolleen jaarmoota siyaasaa Oromoodhaa shaanxaa guuratanii biyyatti galan hundi isaa erga biyya galee jaarmoonni siyaasaa muraasni jechuun jijjiirama kana gufachiisuu hayyoottan Oromoo irratti xiyyeeffachuu hooggantoota Oromoo irratti xiyyeeffachuu qabsaa'ota Oromoo nyaachuu wantoota akkanaa ta'e Wallagga keessatti maaltu deemaa jira? Uummanni amma Wallagga keessa deemaa jiru ijoollee xixiqqoo mana barumsaa keessatti dorsaa jiran ijoollee xixiqqoo andareeji jechuun elementarii keessatti ragaachuu jira isinii maxxansiira poosti isinii godhu. Obboleeyyan isaanii warroota ala kana jiran ka obboleeyyan isaanii Facebook irratti waa barreessan. Obboleeyyan keessan holola irratti oofaa jiran jecha halkan mana jaraa dhaqanii cabsanii guyyaa guyyaa uffata ifirraa yaasanii mana shishaa oolan mana karambullaa oolan mana nyaataa seenanii kun abban information qabnaa bara. Wallagga keessatti mana nyaataa seenanii mallaqa nyaataa hin kafalan diktaatoroota laalaa. Hoteela namaa seenanii waa nyaatanii osoo nyaata sanii kafalle ummata deemu jechuudha. Ummata mana gartee diskoo kan mana grocery namaa seenee waan barbaade dhugee akka fedhe ta'ee machaa'ee achii deeme sodaachisee deemu jechuudha guutuu yookaan kilaasitti baasee jechuudha. Ummanni keenya naannoo san jiru gaaga'amaa fi doorsisa hamaa shorokka hamaa keessa jiru ummannu naannoo san jiru jechuudha. Gabbayee dubbachuu sodaata. Garamiin dubbata. Yoo ati dubbatte sanii miti ka obboleeyyan isaanii ala kana jiran sabboontota ilmaan Wallaggaa obboleeyyan kenna meeqatu jira. Ka warra kana shiftoota kana hin deeggare woo jarri asii waa barreessan yoo jarri tun asii waa barreessan Dambidollo kan obboleeyyan keessan biyya alaati olola nurratti oofaa jiran jedhanii qorra keessa teechisanii ijoollee meeqatumaa jiranii ragaa harkaa qabnaa bara ragaa gahaa qabnaa barnu. Kanaaf ummanni kun ummata nagaaf tasgabbii Oromoof Oromiyaan barbaanne shiftoota Geetaachoo Asaffaa ajajaman TPLFin ajajaman Geetaachoo Raddaa fa'aa wajjin dalagan Abbaa Isaayyaa fa'aa wajjin hojjetan ummata kanaa jechuudha. Kanaaf silaarra diinni alagaan yeroo Dr. Abiy fa'aa wajjin dhaabatutti isaan kana balaaleffachuun maali? Waan jiru adii jirtu hoo sitti hime mindinno mi'annaddide maaltu dhiiga si danfisa? Maaltu ija kee akka inni diimatu si godha? Dhugaa dubbate si'aayee Ameerikaa bar Ameerikaa Awurooppaa bulchitutu information kennanii bar qallichaa. Daninnati Itoophiyaa kan naannoo jira. Hooggantoota waajiraa meeqa ajjeestan Wallagga keessatti ajjeesan meeqa jira? Poolisii Oromiyaa 17 kan ajjeese bar waraana Gambeellaa Benishaangul miti. Information gahaa qaban biyyi faan nullee hin qabna. Warra shiftoota kanatu poolisii Oromiyaa 17 ajjeese jechuudha dhabama godhe jechuudha. Isaan kun uummata keessa deemanii uummata keessa deeman. Yoo isaan kan ajjeesan maaltu dhufa? Hin beeyna. Daawud Ibsaadha waraana kana beekaa quba qaba hin qabu. Akka maqaa isaatiin haasocho'anii malee dubbachuu hin danda'u inni dubbachuu hin danda'u. Inni kolaafamee jira jechuudha. Bireen hoshta dargalu suuraasu. Silazii Dr. Abiy Ahmed wanni gochuu danda'u qabu tokko maali? Hooggantoonni jaarmee siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jaarmee akkamuu ka socho'an? Waraanni achi jiru ka socho'aa jiru sun waraana isaanii akka hin ta'in gabbahanii dubbachuu qaban. Yoo san hin taane ammoo gaagama dhufuuf Oromoof qopheessi. Biyya qabadhee jira. Itoophiyaan abbucha jettee harka hin dhahin attaa cabcabu. Wanni sirratti deemu hedduu waan taphaatii miti jechuudha. Wanni sirratti deemu hedduu waan xiqqaa miti jechuudha. Kanaaf nuti informationa guutuu qabna. Abiy informationa guutuu qaba. Ammooti namoonni tokko tokko Abiyyiin qeeqoo warri barbaadan jinni Abiyyi ummata Wallaggaa bar ni faarsee bara. Wallagga yeroo ijoollee ta'ee xiqqaa ta'ee dhaqee jira. Yeroo bishaan gaafatan ummata aadan namaa kennu dhugaadha ummataa miti rakkinni akka qabu. Shiftoota naannoo san keessa socho'aa jirtutu warra Abiyyi irratti boombii dhoosee
bam biafana dalile soyye yesu manara sa deke mora sa deke akam si won aishi ulate shi to tafesi sigegesa bagana du tegede si mata jor fa yore man dantar rakam bakala garba bawo de man dantar rakam jan dantan jaraynu abi dantan tigre yechu danta tigre ti pelefi warroota Tigraay guddaa isfatsameeዎች አሉ አሸንጉሊቲ ilmaan safarii jechuudha diqaaltota achi keessa jiran kanatu harda ilmaan oromoo gaaga'ama keessa buuse jechuudha naannoon oromiyaa kulli isii nagaa qabdi abbaan fedhe warqee namni waasi godhu hin jiru abbaan fedhe bakka fedhe dhaqe dhaqaa turanis dambidolla sasiin dura dhaqee jira ture abiyyi dhaqe bakka meeqa dhaqe amboo shaashamannee baalee roobee አሲን በከበ ካሜ ቀደቀጅ አሁን የሱ መምጣትና ለመምጣት አይደለም ችግሩ ራሳችሁ ፈጥራችሁ እሱን ጠርታችሁ ልትገሉት ልበሉት ኔቨር ኩን ዮሙ ተውጀቹ ኢፉማ ከሰኒ ረኮውንተኒ ኢፉማ ከሰኒ ዴቪተኒ ሰኛችሁ አይሳካላችሁ ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ቶክ ከራርገት ያለ አጀቻ ረጎደሚ ሙደሙ እንዱረት ኤርገ መስራዱ ቦምቢ ረት ዶስተን ለማ ሰደፈረት ደግሞ ያልቅላል ያኔ ኦሮሞ ንጂገምቲ ንቢትኖይቲ ኢምቢትኖይቲ ቢት አካታይፊ ቢትኖይቲ ጋበስ ሁንዲ ከነለን ስቴት ሪፐብሊክ ጎሎቹ ደምናይቹ አማዩ በረት ይጅራባ ኦሮሞ አማዩ ሂምቤኑ ማለት ይጅራባ ቶኩማ ክጅባት ይጅራይቹ ኤርጋ ጃርሞ ኡመታ ቶኩማ ዳ ወጅ ቀብሳቱ ኡመታ ቶኩማ ዳ ወሊ መሰከመ ቢየሰን አራ ቢሪሱማ ተንፊድ ኡመት ኢትዮጵያ ጉቱ ገብሩማ ገላባሰ ቶኩማ ኡመት ኦሮሞት harda oromo sadarkaa sanii jirti never injirtu sadarkaa sanii injirtu jechu warroonni xawalwallee meeqatu jira jechu social media irra deema biyya alaa diaspora kana keessa warri arra raajii guddataa faa yaasoo kabbabaa faa wajjin harkadhaa jiru caasaa girmaa xurraa miliyoonatu jira jechu ummata shiftoota akkanaa kanatu lixa oromiyaa keessa madheeffatee jira jechu Dr. Abiy Ahmed faan jara kanarratti tarkaanfii fudhachuu wallaalaniiti no dadhabaniti wallaalaniti bitan agazi kumando takkitti orketti dhabama gochuu dandeeta barumata kan shiftota tanimo እነዚህ ሽፍቶችን በሰከንድ ማጥፋት ይችላሉ ደቂቃት ይጀቹ ገሩ ኦሮሚያን ድሬ ሎላ እንተይኒ ጀቻፊ በርከን በተነሲን ኦሮሚያን ድሬ ተስገቢ ደብተ እንተይኒ ዳበር ወን ገሪ ይቻጅረን ዶክተር አብይ ፊለማ ፋን ኡመታ ሽፍቶታ ወለጋ ከሰ ሱቾቱ ተና እቲ በባሱ እንደደምኔ ባር humna federaala jira waraana jira agaasi jira polisi kanaaf ummata kana dhabama godhu dhabaniiti miti ummanni oromoo mee biyyi tana oromotu bulchaa jirani laga haceesisnu jechaa oobsaatu ma jiran jara tana sossobachaa jiran daawud ibsaa demmoo gaafannaa zero wata karkaan qabu ምንም ነገር የለውም እኮ ኑቲ አራ ሲላ ዳውድ ibsaa waraanni kun arra kasaa ka ta'u taate daawud ibsaa ዛሬ ከኦዲድ ጋር ቁጭ ብሎ አወራ ኦፒዲዮ ወጅን ለማ ወጅን ታዬ ናሰው ጆርፋ ወጅን ታዬ መረጥ ኦሮሞ ፌደራል ኮንግረስ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ኦሮሞ ደንገዳ ወልገይ ደንገዳ ወልቅ ቀማምንራቲ ሲላ ህልማችሁ ባቴ ቱሬ ዳውድ ኢብሳ ለማ ጭና ታዬ ዶክተር መራራ ጭና ታዬ ሲላ ሰው ባቴ ቱሬ ኡመኒ ኦሮሞ በጃቱ ወራና ከነ ኢኒ ቁባን ቀቡ በር አብይፋን ገባኔ ወራን ኩ ከስ ካባውቲ ቢተክ ጃረድ ዱበቹ ቀባ አብይፋ ዱበታ ገባኒ ዱበቹ ቀባ achiwata akka daawud ibsaa faa hin ajjeefne eeydoon godhamuu fi qaba leencolata lubbuudhaaf wallagga deema ayeedum biimoota ayeedum wallagga keessa leencolataan deemu mee dhiiraan na deemu wandi itti dhiide leencolata wandi lammaa magarsaa dhaltaa naannoo sanii miti haa deemuti lammaa magarsaa እዛ ጋ ሄዶ ቢሞት ትንሽ ይሻላል yoo inni achi deemee kan ajjeefamu taate bar ilmaan obboleessa isaanii nyaatanii miti gaafas rakkoon dhalachuu dhoolu Kabiyya ammoo yoo taate ammoo dhimma abbaa jifaar sidhiisti oromoon kun sidhiisa sidaama sidhiisa ummanni Itoophiyaa keessa jiru guutuun sidhiisa hogganaa si hammatee imimmaa sirraa xaragee ofiis si qabee si maxxanfata wanti pellee fiyaasaa jirtu dhagaa jirtan abiyyi faarratti xiyyeeffannaa jarri godhanii dalagaa jiran hojjechaa jiran marii jarri gaggeessaa jiran warroota durii qabatanii arrallee deebi'u warroota barbaadan warroota abiyyi faa tuffatan warroota abiyyi faarratti dhagaa darban ummata kana wajjin warra hojjechaa jiru jira warra laagartee daani'el birhaanii faa wajjin alula salamoon faa wajjin dalagaa jiru akka yaasoo kabbabaa faa caasaa girmaa xurunaa faa warra akka raajii guddataa faa ummata kana ummanni oromoo beekee itti dammaquudha qaba ummanni oromoo
Oromoo biyya waan qabatte sitti hin fakkaatin. Gabrummaa